doofaa ganda ofii gorfachuuf dhaabachuu danda'utu wallorraa jimmarraa harargerraa dubbata. Nuti kennaa qabachuu hin dandeenye. Yeroo sadimoo yeroo afur Arsii keessatti ilmi haadha ajjeesee jira. Donqoorummaan, wallaalummaan, gadi aantummaan ilmi haadha ofii ajjeesuu gadi jiru hin jiru jechaadha. Nama biraa ajjeesuu waan biraa. Boorana keessatti, Jimma keessatti, Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Iluu keessatti, Walloo keessatti ilma haadha ajjeesuun agarre hin dhageenye. Donqooroon jaamaan wallaalaan donqooroon haadha ajjeesu nu keessaa maddaa jira jecha Arsii keessa. Nuti nama akkana kiingi jennaan, hayyuu kenna jennaan, beekaa kenna jennaan. Gaafa farsoo waan san dalage hayyuu kenna kiingi jetteetu ijoolleen beerri dulloonni Arsii, ijoolleen siggoo fi mandoo hundi profaayila kaatee mucaa wallaalaa jazbaa donqooroo mataa shurrubbaa godhee dhadhaa itti naqee deemu san sadarkaa isaa ol fuudhaniit wanni galteen inni gaafsan eegale hagarraatitti uummata Oromoo keessaa ijoollee Arsii keessaa bayuu dadhabdee guyyarraa guyyarratti ji'arratti nutti tartee ilma dhiiraa kenna dubrummaa mukaan keessaa fudhatanii sanbirayyuu taranii dubartii keessaa muka huddutti dhiibanii macuree garaa keessaa gadi harkisan jechaadha. Daafee san hunda kan jalqabe jara jechaadha. So wallaalaa kenna yoo qabachuu dandeenye donqooroo jaamaa kenna qabachuu yoo dandeenye nama biraarraa dubbanna. Sigalee kenna qabachuu hin dandeenye. An wallorraa mirga ittiin dubbadhu afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Harargeerraa jimmarraa afaan ittiin dubbadhu hin qabu. Jazbaa fi donqooroo obboleessa kiyya ka ganda kiyya jiru sheekonni kenna dhaabuu hin dandeenye, ulamaa'onni kenna dhaabuu hin dandeenye osoo biyyatti wallaala gaafa farsoon akka godhe so maatii farsoo manguddoon itti dhayxee sheekonni itti dhayxee dhaabde har'a jazbaan maamma jedhamu kaasirraa iskittaa dha'u sun gadi ba'ee walloon qalaa fi daamillaqe isinii kafala. Gastii kiyya keessatti yoo walloo mormi irraa muramne an ilmoo harreeti jedheen harrummaa ofii mirkaneesseet har'a immoo ganamaan gadi ba'ee dhiifama gaafatachaa. Dhiifamni akkasii hin jiru obboleeke. Nama meeqatu du'e kaleef dheengadda haasaa isaa san irratti ijoollee walloo nama meeqa qabdee muka itti dhiibaa jirti. Sigale waa balleessanii waa laaqatanii geessanii ay deebi'anii dhiifama jechuun amma booda Oromoo waan akkanaa fudhachuun qabu. Mucaan sun maatiin isaa seeratti dhiyaatee qabamee manguddoon abbootiin gadaa seera dhiyeessite mucaan kun bakka inni jiru seeratti dhiyaachuun dirqama. Dhiifamni wanni akkasiin dalagu. Yoo dhiifama ta'e atillee waa balleessee dhiifama gaafadhu anillee waa balleessee dhiifama gaafadhu eega namni 2 3 4 du'e wanni akkasii dalaguu hin qabu amma booda. Hayyuu keenya Jawaar Muhammad akka jibbamu kutaa Oromoo kudhanii biratti akka jibbamu ka godhe nuti ijoollee Oromoo, ijoollee Sikkoo Mandoo, ijoollee Arsiiti. Mucaa addunyaan guutuun jaalattu fuunee gandatti deebifnee kutatti deebifnee akka kutaan biraatti duulu akka inni jibbamu akka qabsoon isaa faallaa taatu warri godhe nuyi jechaadha. Kanaaf wallaalaa keenya gorfachuun nuyi malee nama biraarraa dubbachuu dandeetti malee humnallee hin qabnu jechaadha. Inni biraa wayita wanni jalqabe cal'ifteetti sheekonni eega waa badanii namni du'ee maal jedhe nama wallootu ijoollee teen Arsii ajjeese nama wallootu mucaa tokko ajjeese te sheekonni gabbaatee miidiyaa irratti haasaa artikalee fi har'arra. Gaafa dubbiin sun eegalu eenyu eegalsiisee akkami eegalame maa hin dubbanne wayita namni waa eegalu dhaabbadhaa ilmaan ta'e namaa hin jenne eega waa badan gabbaanii walloo irratti quba qabummaa barbaachisa. Namni erga lolatti seene namatu du'a, namatu miilli caba, ijji caba, lolli keessa seeneen taphni hin jiru. Sigale namni qawwee walit deema billaa walit fiiga. Jalqabuma lolli akka hin dhufne gochuudha malee eega lolli seene booda ijoollee wallootu na ajjeese, ijoollee jimmaatu mucaa keenya ajjeese boo'ichi hin dalagu jechaadha. Jalqabuma nama keenya wallaalaa keenya qabachuudha. Sigale ijoolleen haadha ofii ajjeesaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Ijoolleen obboleettii ofii gudeedaa jirtu Arsii fi Baale keessaa bayaa jirti. Wallaalaa akkanaa kana sheekonni keenya, hayyoonni keenya, beeytonni keenya qabachuu danda'uu qaban. Yoo sun hin taane wanni kun guyyarraa guyyatti itti fufa. Ahmad boru ilma obboleessa keetu waata, boru obboleessa kiyya waata akkanuma itti fufachaadha. Dhumarratti wannan jechuu barbaadu Abdii Bilisummaatii fi Ahmad Kingiin illee as jira. Viidiyoo inni hojjate irratti jari lachuu deebii kennitee jirti haa galatoomtu. Garuu deebiin jari deebifte nan gammachiifne. Maal jetti yoo gastii kee keessatti namni tokko qalame nu ammoo ijoollee Arsii nama 10 qalla jetteeti deebii isaa deebifte. Ahmad kiyya Abdii Bilisummaatiitti illee himi. Goraati oofaddaa ajandaa kee fitaa barbaadda araarama akka barbaadda wal godhaa nuti hoogganaa Sikkoo Mandooti lola kanallee hin hooggannu ittillee hoogganullee hin barbaannu ittillee seenuu hin barbaannu dubbachuullee hin barbaannu nagaa yoo araaramtan araaramaa miskiini nagaa naa jiraatu lakki immoo wal dararraa akka barbaanne wal fannifne weettan saa diidamee furabbaan barbaadan achi baasa addabaabaayyitti rasaasa mataa adda wal facaasa nuun galchochuu digalee kanaafuu waan akkasii keessaa bayaasii maqaa namaa ta'aa fuutanii warri suuraa namaa fuutanii asii feesbuuk warra olii gad ooftan waan tokko dhufeemi wanni sun darbeemi gidee biraa wanni sun bareedaami maa olii gad ooftan maa itti deebitan
Eshi gaafa hoggaa kana ma hoggaa lammaffaa kanaati iyyuu na fakkaate gidee ijoollee wallootii wallollee hoggaa lammaffaa kanaati. Gizee san hin taaneemi dhiisnee bira dabarreemi nageenni bu'e ijoollee jimmaatiin walitti tartan ijoollee jimmaatiin illee walloltanii nageenni bu'e maan dhaabina harargetti dabartan maan dhaabina harargeen araaramtanii amma hoomaatti dachaatan. Karaan kun bareeda taanaan karaan kun isinitti tollaan jala fiiguu jirtanii surree hudduurra kaayatanii hundi keessan. Oromummaan turu karaan nuti finne kun Sunnaana biyyoo kan tordofaa jirtu Oromoo yeroo ammaa kanatti obboleessu. Ay maal taateeti? Salawa dhageeffadha amma ishee qajeelfama kiyya na dhageeffadha. Ammarraa walloo dhuftee harargee dhuftee jimmaa dhuftee dhagaya jimmaa dhuftee gaafa lolli deebu jalqaba maqaa kiyyaa fi maqaa usmee yaa maatii salawaata nurra buusaa nama qaba. Karaan kenna waan ta'e waan barbaannetti isin ajajuu dandeenya. Erga isinii tole. Gaafa akkasitti jarri deemanii salawaata nurra buusanii waan kana guutuu godhanii jedhan waan dalagamu kanaafuu itti gaafatamaa hin fudhanna gaafa san. Maaliif tokkoffaa irratti gaafa rasuula keessan taanee jennee itti gaafatama isinirraa fudhanna. Wallahi erga nuti isiniif hin dhiisuu diddan erga karaan kun isinii ta'e salawaata nurra buusaa rahmata nuu kadhataa nuti illee fudhanna waan isinirra gahu jechuudha. Hunda keessan Oromoorra. Karaa jannataa karaa nuti jalqabne kun karaa jannataa akka ta'e bar namni tokko jaddaan kutaan jiru bar. Amma akka namni kaabaa dhageeffadhu akka namni umraa baatiitti warri tujjaarri kun baatiitti dhuftee gootutti warri makaa kunniin akka umraa godha amma warri arsii qofaa fakkeenyaaf. Wayitii asirraa bu'ee gara harargee deemee tiniin achitti salawaata buusee achee dachaa jimma dachaa jimmarraa ka'ee gara walloo dachaa jechuudha. So karaan kun karaa bareeda ta'e osoo karaan bareeda ta'uu baate osoo miskiinni wal fixuun kun das isin jedhuu baate waan kana ofirraa dhaabdanii jechuudha. Karaa hafarsaa fi usmeen baaftee abdii bilisummaa baase miskiina wal ficiise isintu waan gara goosise ayyee nu goosifnee mi gaafa san maan hafina ay nu gurra qabneeti namaan giddiin fidaa jennee muka hudduutti isin oofneetini miskiina qabsiifneef inni moo hafarsa gurra qabee nama irra fidaa irratti tumee beeka. Qabee hafarsaan takkaa harkaan ilma namaa hin jiru. Usmeen nama takka qabee hin jiru jechuudha. Hin jiru. Takka obboleessa bara naafsi yoo namni Oromoo keessaa qulqulluu yoo jiraate namni akka naafsii qulqulluun jiru bar. Wallahi osoo namni qulqullummaan jaannata seenuun jiraate anaafsitu seena bar. Sigalee akka salaataatiin salaataa jirtaa mi'a namma kunoo sidaajaa sadiif jala kaa'ee salaata. Sidaajaa sadiirratti. Obboleessa kopheen seenuu dandeenya kopheen. Maal abboo obboleessa wallahi gubanne Oromoo Nu jechuun warra rabbii xahaarsee guddiise ammallee immoo warra balkaaba jechuudha. Ani waa takka isin dhaama. Ijoollee kennas haa ta'u, ka barbaades haa ta'u. Sigalee miti. Tokkoffaa irratti bakka wasaka kana. Bakkuma waa'ee muka hudduu wal dhiibanii, waa'ee mukaan hudduu wal tumanii kana nutti illee dubbatina waan kana maqaan hin kaasina. Bakka. Bar amma maal barbaada beekta balaa kana keessa nu galchanii gaafa balaa kana keessa nu galle dubbiin sirriitti ho'aa fi ajandaan kun sirriitti tolaa fi sigalee miidiyaan kun sheekaf qeesiin gaafa jilbiiffattanii akka inni obaartan sani. Gaafa hafarsaa fi ijoollee hafarsaa usmee kana yaa rabbi dhabama godhe yaa rabbi ilmoo gudeeda isaa irraan baasin yaa rabbi akkas godheettan kana sanumaa ay ilmoo taaf goonee arganne jechuun nuti qaalallee ta'u galchinee jira naaf hafarsaan sigalee uf shakkinee aga amma irraa fannee inni kana hojii biraatti jirra nuti hayi. Ora sorry ya. Kuhan dhugaati kaa koo afaan keessa dadhabne bare. Wallahi billahi. Gubanne yaa kiwa. Abo Oromoo rabbeedhaan nu dhiisaa kalaas isin dhiisnee jirra. Ani keessaafuu usmeelleen ajandaa kana qaata dhiise ajandaa gandummaa dhiise anillee dhiise ganda nama arrabsaan jirru nama tumsiisaan jirru yoo rakkattani dhaabaawuma kana. Namni bare waan tokko beektaa khalaas jalaa hafnee hafaa jedha nagaa gizee buusan ni dhiisa jechuudha. Abbaan barbaade yoo qabe mee dhiima dhiisa jala fiigdanii maraatina hundi keessan jecha. Sigalee ebaluu du'e ilmi walloo tokko dhabame ilmi arsii tokko dhabame sababa maaliitti dhabamaa jira ilmi nama? Sababa ati miskiina asirraa fiddutti dhabamaa jechuudha. Sigalee Oromoon moo hin jiru. Dhugaa rabbi yoo dubbanne jechuudha. Baay'attus qawwee qabaattus onnee qabaattus luuyna taatus Oromoo injifatu ima hin jiru. Wallahi yoo ati haga barbaadde qawwee qabaattee diidama ajjeefte tokkollee ta'uu ima dhabama jechuudha ilmi namaa. Ima dhabama. Dhaga'ee afarsaa. Dhaaba. Dhaga'ee afarsaa. Tokkoffaa irratti ilaa lola kaayyoo osoo taate xiqqaa guddaan gabba'ee loluu danda'a. Lola tokko namni gaafa geggeessee jiru biyyaaf biyyi tokkollee gaafa lola geggeessu daangaa wayii irratti wal dhabee yookiin immoo waan wayii waan irra wal dhabe san qabatee deemee waan san sirreeffatee injifannoo isaa gonfatee yoo daangaa isaa warra wal lolee jedhe
daangaa ofii sandeeffatee san booda araara buusa. Sii galee kun immoo lola kaayyoo hin qabne. Lola maaliif loltaa maaliif miskiina kana tumte yoo jette miskiina narraa qabamee jira miskiina kiyya sana gannaa dhiisaadha. Osoo inni kana gadhiisaa jiru kabiraa irratti dabalama. Sii galee kun immoo waan injifannoo illee hin qabne. Walillee lollee argine namni illee tumame argine dhiini namallee gajjige agarre bu'aan hanga tanaa firii xaafii jalaa waan dhufan jiru. Namni wal kabajan jiru daranuu walitti hammaatee wal jibbuu yoo ta'e malee namni dullaa waliin kabachiisa obboleessu. Namni kan wal kabajuu danda'u, namni kan wal kabachiisuu danda'u, namni kan of kabachiisuu danda'u gaafa gartee nagaan ilma namaa kamiinuu walii galee jiraate qofa. Gaafa ilma namaatiin irra waltumaa deemte daranuu jibbamuu, daranuu badaa ta'uu, daranuu garteetiniin shayxaana ta'uun alatti wanni biraa wanni jibbamtu wanni ati argattu tokko hin jiru jechuudha. Sii galee biyyi Israa'el maaliif jibbamte addunyaa kana gubbarratti Israa'el Yahudaa taate qofaaf hin jibbamtu bara. Sii galee gochi jarri dalaydu sun biyyoota heddurra fudhatu waan deemtuuf bakka hundatti deemtee waan nama miituuf waan miskiina cafaacaftu waan humna isii bakka hundatti agarsiiftuuf sababii sanirraa namni jibba buleessu. Sii galee warri waan akkasii olaantummaa agarsiisuuf jettanii miskiina kana tumaa ooltanis olaantummaa miskiina irratti mul'atu tokko hin jiru. Kun yoo asitti dhabamee jiru kana ayi dhabamaa deema miskiinni gama hundarraa wal cirurra osoo isinitti tolee ofirraa dhiiftanii gaariidha. Yoo ammoo lakki nutti hin tolle bareeda ajandaan nu deemaa jiru kun nutti tole ka jettan taate amma waan kana dhiisuu akkamitti dandeenye beekta mata duree rakkoo kana maa inni beekta amma miskiinni kun waltumaami maal dalagan beekta siistamii wayii baafatanii amma dhiyoo kana irra taphannoorra ta'anii haasanii beekta gastii wayii irra osoo baawultee marge miskiina nurraa akkana ta'ee jira ijoollee nama tumtee bakka deemtu dhabda jira mallaqa walitti qabaadha. Miskiinni dhaqee mallaqa gurra shamarran. Mallaqni kun eenyu galabeeta jeneraala turolaatii galabeekan. Jarri immoo siistama ittiin wannoo jedhamu guruppii qabanimi ammallee akkana darbita. Ijoollee gartee miidhamtee ittiin nurraa miidhamtee gama keenyarraa hospitaala dudda jira qarqaarsa barbaachisa. Ijoollee kana kaan biyya galchina kaan akkana goonaa mallaqa ergaanii shamara mana madaa kana. Shamarri mana madaam kun immoo maal godhare? Eebadee kaaka arsii kiyyannarraa miidhame. Eebadee walloo kiyyannarraa miidhame jettee waan qabdu. 5,500 yoo dalagat. 2,000 yoo dalagat. Fuutee sawaaqa kenniti. Kana argee miree namni buleessu. Sigaaraa ittiin aarsee tamboo ittiin qabee namni bakka nagaa taa'ee miskiina hudduu wal sarsiise jechuudha. Waan akkasii kan ofirraa dhiisaa keessallee bayaa lolli keenya ka duraa sun yoo ta'e maalirraa akka ka'e sababa jira lammaffaa irratti akka dhiiraa wal lollee gaafa jenne teennee araaramne nuti. Siigalee mata duree qabaa hafarsaa itti gaafatame usmee itti gaafatame namni qabame suni lubbuun nama takkaa osoo hin bahin dhufee namni hundi gama hundarraa gadhiifame ka gama keenyarraa qabamellee gaafatame. Kenninee dabarsinee gaama walloo irra illee ka qabame kunoo kana qabame baye nagaan jedhanii hunduu baye ka miidhames wal dhaaname siigalee hundi isaa nagaan baye ilmoon takka osoo jidduu sanitti wareegamin ilmoon takka osoo jidduu sanitti miidhamee jirin namni yeroo san miidhamee har'a miila qullaa miilan kireenjiin deemu fidi nama yeroo san du'e jedhan tokkicha fidime hin jiru jechuudha. Siigalee ka ammaa kana hoo wal dabaaddabu tartiibayyuu hin qabu eenyu akka du'e eenyu akka jiraate eenyu akka miidhame beeka lola keessatti abbaan barbaadee miidhama siigalee. Gaafa wal loltee tudhadhaa namni wal dibu jiru jechuudha. Hudduu wal salaanamu. Kanaafuu waan akkasii kana keessaa bayaati sababbi immoo sa'aa 24 lola deemuuf jecha hirriba nu dhoorgina buleessu. Nagaan rafna yaaqee amma farsaan nagaan dalagaa ofii irra oolee keemaa isaa keessa baxxaanee keessa ciisaa jiru. Viidiyoo hin taane isheen irra godhanii waan laayib irraa haasamaa oolu qubaan qabu farsaan. Viidiyoo namni isheen irra godhan biyya laayib seenee. Viidiyoo isheen irra godhan wallaahi takka quban qabu wallaahi. Sooshaal miidiyaa makanan dhufuu baran. Akka durii seetaa ati quba qabda jechuuti waan dalagaan dalagadhaa achiini galaan ciisa bakka ofirra feesbuuk kan ilaala xiqqoo viidiyoo waan tiktookii kana seenu viidiyoo jechuudha. Farsan deeggaraa kawaasii miilati aboon irraa dhiisa. Wallaahi lese barwaaqaa waggaa meeqa dura dhiisee itti deebi'e jechuudha. Egalee maaliif jennaan Oromoo majalaa dheessu jechuudha. Nagahuma bayaa jechuuf jechuudha. Diddanii sa'aatii 24 ani amma qoy waa takkamee usme. Ijoollee arsii gamanaa ijoolleen baalee kun qoy rakkoon isin naqabdan maali? Yoo tokko narraa callisu tokkotu itti darba. Yoo Jamaal Godii callisu jaalalleetu itti darba. Yoo jaalalleen calliftu Ahmad Cululleetu itti darba. Yoo Ahmad Culullee calliftu Loosan Gaaraatu itti darba. Qoy ani maaliin isin godhe? Maaliin isin godhe qoyme ijoolleen baalee maaliin isin godhe? Fakkeenya maal isin godhe akka fakkeenyaatti? Maal isin godhe karaa barkana dhibeen? Yoo Loosan Gaaraa calliftu molittii takka itti darba eenyu jedhaniin maal jedhaniin ka gurbattii jiloo moo ciliqoo san cillixoo mataanuu cillixoodha. Isitu itti darba jechuudha. Rakkoon isin ijoolleen baaleen irraa qabdan waayi chiggirno maali rakkoon isin godhe? Gizee nama tuuxan hin yaadatan gizee gabbayee namni isin arrabsu waan viidiyoon kiyya muramee deemuuf afarsoon baalee nu arrabseettan. Gizee ammoo quba nama keettan hin laallattanii jechuudha. Gizee namarraa of dhoorkuu hin dandeettan.
Arraba Dhaggeeffadhu. bichaa isin godhe. Ila lola kana dhaabuu barbaadaniin ijoollee mataa faranjii tasuura namaan qabne tasuura mataa faranjii irra kaatee deemsan sanniin qabadha. Sanniin gaafadha. Warra miskiina keessan miidhaa jiru, warra miskiina walloo miidhaa jiru, warra miskiina arsii miidhaa jiru, warra suura iyyuu hin qabne mataa faranjii kaatee deemu san. Sii galee anamma mataa namaa kaadhee deema nama du'ellee ta'u nama jirullee ta'u Itoophiyaadha namni forfaalii kiyya kanarra jiru. Sii galee anallee ta'u nama lubbuun hin jirre wayillee ta'u nama du'ellee ta'u sii galee suura namaati. Afarsaan viidiyoo wanuu bahee konfidensii guutuun dubbata. Sii galee kan mataa booraa kunniin waata kan jiran sa'a 24 nama irraa cafaka qabrii jira nama lubbuun jiru hin beektu sagalee isaa malee. So walumaa galatti ila ijoolleen keenya yoo dhugumatti miskiina gartee gaafatu barbaaddan afarsaa bira miskiinni hin jiru, afarsaan nama qabsiisaa hin jiru, nama tumamaa jiru afarsaan irraa quban qabu, waa takka irraa hin beeku, nagayaan kowaasii ofii ilaalee yeroo kaan miseenjara ofii keessa gangalata dhiisaa ofirraa mucaan markaza keessatti dhimma waaqaraayisu. Wallaahi. Dhubbuudha obboleessu. Ijoolleen dhaggeeffatu tokkoffaa irratti warri garee shamarran garee markazni keessumaa eenyu sila maqaan isaa? Kayyoo? Ahmad Nuuri. Markazul Ahmad Nuur. Markazul Ahmad Nuur keessa warri jirtan kootta ragaa ba'aa fi akka afarsaan achi keessa oolee diinii rabbii isin karaasaa jiru shamarran keessattuu jechuudha. Bayaa keessa waan akkasii keessa. Bakkeen miskiin itti uumaa jiru bakka biraati. Kan itti gaafatamaa jiru immoo kan biraati jechuudha. Akkamii alaara buusuu dandeettan? Afarsaan osoo har'a garteetiniin sa'a 24 isirraa ayyaa ooltanii eenyu wal qabee feennu du'ee feennu jiraateen beeku. Mee maal irraa beektan afarsaan warra balkaa manamsi irraa nama meeqa qabame wallo irraa nama meeqa qabame beeku nama akka mataa kiyyaatitti. Sii galee miskiinni arsii du'ee kan jiru addaan hin beeku. Sii galee nama waan kana geggeessaa jiru dhiisanii sa'a 24 afarsaa a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Osoo rabbi osoo nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam shalawaata buusaa ooltanii maal akka qabaa kana. Wallahi kana bar kana dhibeen. Subhanallah. Amma tokko yennu jazbaanii ka nama qala jedhu ka jedhan afarsoo itti baasanii maqaan isaallee. Muhammad wannoo sani Muhammadiin garaa dibbee sana ka afar baaxim jiru sana. Ka wannaatu musammoo ka akkanumatti ka haadha faate. Leleleleedha qaama lolaa laayat deebisee. Ahmad Cululee lammaffaa bara bawa ufiyya Ahmad Cululee barsan ofirraa kuffisuuf afarsaa lammaffaa jedhee baasee rindileetti. Ahmad Cululee lammaffaa jedhanii. Loo sanii miti yaara ani kana dhibe amma sun fa'aa ofiifuu tumame waan nama tumsiisuu namni irraa dubbatame rabbitti. Obboleessoo warabbal kaaba an takkaa akka mucaasan jibbe nama biraa jibbeen beeku. Haasoo inni haasoo sun Ahmad Cululeen obboleessa kiyya hin boo'ee yuume ka isaa sun bar waan isin galma dhugee dhufe naga'uma akka yaasee bar dhufee akka ittuu ganama subii beeyta. Keessan ijoollee walloo kun itti barreessitee fakkaate beeyta dhageeffadhu. Ganama subii dhufee maal jedha beeyta. Ani waan san jedhe muudidhaaf akka hin godhe malee osoo obboleessi kiyya tumame wallaa ijoollee walloo tume. Wanta jedhee viidiyoo waraabee lolli kun ofiin namatti deema lolli kun jedhee. Ammallee maal jedhe beeyta. Wallaahi jedhe. Ani jedhe. Jala kana jira harkisaa jala kana jira. Lolli ofiin namatti Leleleedha. Yadaa leleleedha hin beeku bar wallahi yadaa leleleedha. Gurbaatti beeku gurbaa qumbaa afaan muree feemasii ta'etu reeffa namaatti taphata. Ufumaa jedhee ufumaa deebi'ee dhiifamallee gaafatee baram ufumaa dalagee ijoollee wallahi kama gaafatu qabu anuyyuu beekta obsineetu onne maqabnaaf bira darre malee ijoollee walloo waa agarraaniin nama kuma tokkoo fi dhibba tokko si barreessa ka fooloo sirraa qabu si ajjeesa. Mee dhagaa salaam. Mee dhagaa ani nama dhiifamaa miti akkam ta'uu qaba beektaa mee dhagaa kan gabbaa'ee boo'ee dhiifama gaafatu qabatu ni sila akka ijoollee walloo keessa nama inni dubbadhaan dhagaa wallaahi billaahi an takka manni dhagaa awwaala irratti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Obboleessa salaamanni waliin jiru dhageeffadhu Muhammad Abdallah. Mee qo'aa base qo'aa isin hoosee
Egaa isinii osseere na dhaga'imaa qaataa sooftaningaa. Dhageeffadhu. Nu ijoollee sirkaati jedhee daatataa ture beektaa kaneessa mucaa sirkaa tokko har'a qabanii maqaa isaatiin waan godhan. Warabbal kaaba mucaan kun jiraatu. Huccuu irraa yaasanii Mahammad Abdallaa waan biyyanii Mahammad Abdallaa Mahammad Abdallaa qotta lafaati. Haadhaa dhiisi. Dhiisi Wallahi kan Mahammad Abdallaa abdatee ijoollee sirkaati jedhee itti deeme. Rabbuma yoo humnuma rabbi keessaa baase malee wallahi.